garaagarummaan Oromoo biyya Faranjii jirtuutiif Oromoo biyya Arabaa jirtu maali ummata? Maali? Ummanni Arabaa horii ta'e. Assalaamu alaikum Kumaandar Naziir. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكم نجاح فيانا Nagaa Naziiroo keenya dubbii takka na dhibe silaa biyya Faranjii kana biyya wanni hundi dimokiraasii yoo fedhe namni qullaa deemuu danda'u keessa jirtanii garuu mootuu akkasitti deemtan kabajaa hayaa qabdanii waan gaarii nyaataa waan gaarii uffataa algaa bareedaa bulaa konkolaataa gaarii oofa. Shaqaalaan biyya Arabaa kunniin ka dhiiraa re'ee eegaa gaala eegaa ka dubartii isaanii Arabaa dhiqaa maaliif uf wallaalee ganama galgala sin saaxila jedhee hudduu walii qullaa feesbuuk kana gubbatti adaba dhabee horii hanqatee diniin wal saaxila garaagarummaan Oromoo biyya Faranjii jirtuutiif Oromoo biyya Arabaa jirtu maali mee maal jettee yaaddate akka obboleewwan wallaalee. Ani jechuun ummanni biyya Faranjii jiru kun yeroo hin qabnu biiziidha amma dhiyootadha. Naziir hiriiran baane. Naziir Washington DC hiriiran baane jechaa ture warri achi kunoo re'ootaa fi hoolota gaala Arabaa eegu kun warri bushtafa manfuwa jettaniis maali bakki itti akki tatta'aniiti irra guddaan yeroo piroofaayila isaanii ilaalu biyya Arabaan natti hima. Warri biyya alaa kun yeroo hin qabu yeroo itti ani wanniin gorsi tokko dubartoota keenyaaf wanniin dhaamu. Please. Uf kabaja yeroon jedhu kunoo bozoneen kun suuraa isin kaaseeti waliin haasoytaniitu waliin nama wajjin haasa'uun rakkoo hin qabu. Ani nama firiidamaan guddate nama firillee biyya firiitiin jiraadha. Ani abbaan fedhe bashannanu akka hin miidhamne akka dhukkubarra hin buune. Akka waan hamaa irra hin geenye akka osoo ittiin qophaa'in pireegnaansii takka hin ulfooyin waa hedduutu jira. Namni kun lafumarraa ka'ee egaa hin ulfaa'u. Ulfaa'ee nama baay'eetu warri dhuman jira. Warri qorichaan ofirraa baasna jedhanii nama akkasitti du'uutu jira. So kanaafuu osoo wanni sun namni waan isa gammachiisu waan isa hin miine godhuun sun isarra jirti. Sanitti nama amanu tokkoon. Sigala. Akka nama tokkotti dubbataa jira. Faamilii xiyya arrabsiisuu fedhu. Faamilii artii arrabsiisuu fedhu. Oromoo arrabsiisuu fedhu. Abbaa kiyya arrabsiisuu fedhu. Anatu arrabsama waan inti dubbadhu waan hin jedhuuf. Kanaaf ana arrabsamuun rakkoon hin jiru. Dubartoonni keenya karaa kunoo tahriiba jettan kan warra karaa tahriibaa warra achi taa'ee ajaja asin na kennuu barbaadu. United States Washington DC irratti ajaja na kennaa bar tahriiba keessa taa'ee mushtash maal jettan bakka kunoo itti walgeessee shiishaa harkistutan bakka itti boqonnaa fudhatan. Manfu'a keessa taa'eeti as bakkaanan ciisutti mana kiyya keessatti ajaja na kennuu barbaada kushiinaa fi kiiwwan mana baazruuma kiyyaatii fi sireetii ya gubbaa bakkaadhaan ciisutti jechuudha. Achi bar manfu'a taa'eetii bar. Dhiifama wanni inni harkaa garagale. Manfu'a taa'eetii achi kashurxaan isa ariitu achi taa'ee achi ajaja na kennuu barbaada. Ani hunda isaaniitiin warri kabaju ni jiru warri dalagaadhaaf biyyarraa bahe kabajaadhaaf dalagatuuf biyyarraa bahe faamilii isaa jijjiiree jechuudha. Intarneetiin kun itti tole amma fakkeenyaaf Ahmad Bosona Baalee ilaala dhabame hin jiru. Hagoo biyya Arabaa kana keessa jiru akkasitti intarneetirraa uummata cinqaa ture. Intarneetirraa uummata jira jechuudha. Si jala warra. Amma Bosona Baalee amma gaafa intarneetiin jiru san isa malee namni jiru intarneetuun kun iskeelii nama kaasa. Kunoo amata ga'ee dhabamee jira amma eessa akka jiru karaa taariibaa sanillee deebi'aa jira warra jedhamutu jira. Innaa akkasiiti warra Naziirri hiriira hin baane hiriira akkamitti hafee jee bar ajaja na kennaa bar mushtashfarraa maali gaasa bakki boqonnaa itti fudhatan sun. Manfu'a.
manfu'a ta'ee boqonnaa achirraa wanni na kenna asitti Washington DC United States America keessatti ajaja na kennu barbaada jechuudha. Warra akkanaa soqqolloo tanafatu jira. Dubartoonni teenya maybe jaalatuu danda'u. Uf eegaa uf kabajaa please waan gootan viidiyoo teessan waraabdanii hin ergina. Wanni dabre warri kana dura gootan godhamee jira homaa jechuu miti. Ani isinirra laalu. Obboleettii wajjin dhaladhe godhuu dandeessi. Kanaafuu homaa jechuun nama jaalataniif waan barbaadan godhan. Garuu harreen ka gaafa sii wallole waan san baaseetiin hin maxxansuudha jechuudha. Saniin si sodaachisee toorchi si godhu sammuu jechuudha. Harreen isa sanii jechuudha. Wanni dabre nuti hundinuu goonee jirra. Duraan har'aami gaafa ijoolleedhaa bishaan gubbatti bishaan laga dhumugatti laga wannitti waa hunda goonee jira. Waan amma viidiyoon gootan kana nuti dur goonee jira gaafa ijoolleedhaa jechuudha. Ammas laanni san dur dhumugatti. Nan amma akka haaraatti haarawaami uummataaf dur goonee jira nuti gaafa ijoollee waggaa 11 12 akkas gaafa dhumugaa turre jechuudha. Kanaafuu viidiyoo keessa waraabtanii hin erginaa dhiirtiin jirtu yeroo ammaan tana maallaqa isinirraa barbaaddi. Dhiira hofoffee anafaa wajjin achi bakka wanni san bakka shishaa itti harkisu taa'eet ajaja na kennuu barbaada. United States of America keessatti jechuudha. Dhiira akkanaa hofoffee tanaattu guute hofoffee jechuudha. Hofoffee shintaamii. Shintaam yaanii warra akkanaa sana jechuudha. Intarneetiin kun yoo isaati manuma tokko keessa kan jirru itti fakkaata bara anaa fi innillee achuma bakkuma irraa re'ee hoolota arabaa tiisu kan hin jiru itti fakkaata bara walin dheeysa gaa intarneetiin kun mana tokko keessa kan jiru si fakkeessa gaa achi taa'ee ajaja na kennaa sitti jechuudha. Kanaafuu moshalaaqaa akkasiisaniif dubartoonni teenya hedduun isin kabaja. Dhiiraaf viidiyoo teessan waraabdanii hin ergina. Waan waliin nama akkam wajjin hin amanina nama wajjin akkam wajjin haasoyna jaa. Dhalaa meeqaattuu fajjeese. Waan biraa dhiisi viidiyoo isiin dannasaa kaaste hunda daansii jechuudha. Homaa jechuun an dannasaatiin viidiyoo waraabamaa maali? Amma dannasuu ol ka'e dannasuu maal qaba dannasuu? Dhalaa viidiyoo dhalaan dannastee itti ergite hunda intarneetiidhaan warra gadhiisitti jira jechuudha. Dhalaa dannasaa taphataa siin jaaladha jechaanii muuziqaa banattee mana keessa gartee asii fi achi taphachaa itti ergite WhatsAppiidhaan deebi'ee viidiyoo intarneetiidhaan dhiira gadhiistu jira. Dhiiratu dhabame. Sharakatamii wal geessituun jechuudha. Si gala waan sinyo. Dhalaa isii ashamaaqaquudhaaf garuu wanni dabre jira. An osoo abba waan feete goote isirra laalu jaalattee goote irraa barattiga maal rakkoon jira. Jaalattee waan gooteef ka dabre jira bar. Ka dabre jira. Jaalattee goote dogoggoraan haa gootu fedhiin haa gootu waan feeteen haa gootu yoo